Nagaan Waaqayyoo bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa ta'u. Ani obboleessa keessan lallabaa Wangeelaa Maanu'eel Tasfaayin jedhama. Yeroo darbe mata duree garaagaraa irratti sagalee Waaqayyoo wajjin barachaa turreerra. Har'as jaalala Waaqayyoo taanaan mata duree biraa qabadhee isinii dhiyaadheera. Haa ta'u gara mata duree keenyaatti utuu hin darbin kutaa guyyaa har'aa walii wajjin ilaallu dubbisee Waaqayyoon kadhanna. Wangeela Maatiyos boqonnaa 10:22 maqaa Gooftaa Yesuusiin nan dubbisa. Anaaf jettanii hundumaa biratti hin jibbamtu. Namni hamma dhumaatti rakkina obsu garuu hin fayya. Ameen. Waaqayyoon kadhanna. Araara keef, gaarummaa keef, qulqulluu kan taate, hunda gararraa guddaa kan taate, amma kee kan ga'u kan hin jirre, yaa Waaqayyo si galateeffannaa. Maqaa Fayyisaa keenyaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Ammas saayitii kanaaf yeroo kana ofii keetii nuu qooddachuun yaada kee keessatti akka nuu qooddattu gaarummaa keetiin hafuura qulqulluu keetiin sagalee kee immoo akka nuuf qooddu maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin si kadhannaa. Ameen. Kutaa namarraa dubbisee Wangeela Maatiyos boqonnaa 10:22 maqaa Yesuusii walii wajjiniin hin barannaa. Mata duree guyyaa har'aan isinii kennu kiristiyaanummaan obsa dhumaan qabu amma dhumaatti obsama mata duree jedhu walii wajjin barannaa. Kutaa kana kan ilaallu Gooftaa keenya Yesuus Kiristoostu bartoota isaa ergate. Boqonnaa 10:1 kana kaastanii yeroo ilaaltan Gooftaa Yesuustu bartoota isaa ergate. Anaaf jettanii hundumaa biratti jibbamtoodha. Dursa garuu 1 kaatanii yeroo dubbistan aaboo kenneef. Aaboo seexan irratti, dhukkuba irratti, mootummaa Waaqayyoo akka lallabaniif waan hundumaa irratti aaboo kenneefi erga isaan ergatee lakkoofsa ani amma irraa isinii dubbise kana irratti immoo akeekkachiisa tokkotu kennaaf. Sababiin isaa namni ergamu iyyuu yeroo ergamu namni namaaf ergamu iyyuu yoo waa rakkachuu danda'a, waa mudachuu danda'a. Sababii kanaatiif Gooftaa Yesuus bartoota isaatiin rakkinni akka isaan mudatu waan beekuuf, mudannoon akka jiru waan beekuuf anaaf jettanii jedhee kutaa kan lakkoofsa kana irratti immoo dubbii kanatti dubbata. Anaaf jettanii hundumaa biratti hin jibbamtu. Garuu namni hamma dhumaatti rakkina obsu hin fayyaa jedhe. Bartoonni kun kan isaanii Gooftaa Yesuus Kiristoos duukaa jiranii tokko fayyinaafidha. Fayyuudhaaf waan ta'eef amma fayyanitti immoo rakkina obsuudha. Fayyuu asittitu rakkinni jira. Fayyaniirus jenna, fayyaairus jenna. Maaliif tokko nama hamma dhumaatti obsutu fayyuu danda'a, namni hamma dhumaatti obsu hin fayyaa jedhe. Yesuus Kiristoosin fudhataniiru, fayyaniiru. Garuu erga Yesuusin fudhatanii immoo rakkina isaanitti hime kana keessatti yoo mudannoodhaan dudduuba deebi'anii hin fayyanis dhuguma. Maaliif dubbateera hamma dhumaatti nama jabaatee dhaabatettu nama rakkina obsetu fayyaa jedhe. Kanaafitu fayyina isaaniis fiillafiitiidhaaf fayyina isaanii yeroo kanaatu ilaalla. Yesuusin fudhachuu isaaniitiif fayyaniiru. Gana adeemsa fuuldura isaanii jiruuf immoo fayyina isaaniitti deemaa jiru. Ammas fayyina isa barabaraa isatti deemaa jiru. Kanaaf iyyuu mata duree keenya wajjin wal qabsiisnee kutaa kana yeroo ilaallu kiristiyaanummaan obsa dhumaan qabu hamma dhumaatti obsama. Gooftaan Yesuusis namni hamma dhumaatti obsu hin fayyaa jedhe. Rakkina qabdu hundumaa biratti jibbamtu jedhe. Nama biratti jibbamuun hundumaa biratti jibbamuun rakkina. Garuu kana keessatti immoo hamma dhumaatti nama obsetu fayyaa jedhe. Fayyinaaf hamma dhumaatti obsuudha. Iddoo kanatti namni hamma dhumaatti obsuu dadhabee isa biraa deebi'u jiraachuu mala. Warruma 72 yoo ilaalle isaan suni hamma dhumaatti obsan utuu hin taane obsa dhumaadhaan Yesuus biraa deebi'an. Kanaafiyyuu isinis hamma dhumaatti obsaa. Namni hamma dhumaatti obsu immoo hin fayyaa jedhe. Yesuusin qabaachuu isaaniif, Yesuusin fudhachuu isaaniif, Yesuusiif ergamuu isaaniif fayyina barbaacha malee waan biraa miti. Yesuus fayyisaadha har'ayyuu. Kanaafiyyuu namni hamma dhumaatti jabaatee dhaabatu, namni rakkina obsu hin fayyaa jedhe. Nus kiristiyaanonni Kiristoos duukaa jirru
bara keenyaarraa Kiristoos irraa barannee Kiristoosin fudhannee Kiristoos duukaa kan jirru hamma dhumaatti obsuudha. Maaliif? Kiristiyaanummaan rakkina qabaachuu danda'a. Kiristiyaanummaan mudannoo qabaachuu danda'a. Chaalenjii qabaachuu danda'a. Hamma dhumaatti obsuudha. Kiristiyaanummaan humtiyyuu hamma dhumaatti obsama malee obsa dhumaan hin galamu. Namoonni obsa dhumaa kaanii galanii namoota kiristiyaanummaa isaanii yerooma jalqaban yookiin buddeeniif yookiin jireenya lafarraaf yookiin waanuma lafa kanarraa guuttachuudhaaf jalqabantu Yesuus biraa kiristiyaanummaa kanaaf obsa dhumaa kaa'ee gala malee namni jireenya bara baraa kanaaf Kiristoositti amanee kiristiyaana ta'e hamma dhumaatti obsa. Garuu akkuma nama kaase kiristiyaanummaan ganama gaarii dhabuu danda'a. Galgala gaarii malee. Gamana gaarii dhabuu danda'a. Gama gaarii malee. Galgala dhiphuu ta'uu danda'a. Galgala garuu bara baraan jiraatamaa jireenya gaariidha. Gama gaarii ilaallachaa gamana gaarii obsuu dadhaba dhaloonni. Galgala gaarii isa Yesuus Kiristoos nu abdachiise ilaallachaa ganama hammaatu kanatu yeroo itti dhaloonni obsuu dadhabe obsa dhumaa kaa'ee Yesuus biraa deebi'utu jira. Irra guddeessayyuu warra Yesuus isaan ergate sana duwwaa utuu hin taane kan keenyadha kan sodaachisu. Kan dhaloota jaarraa 21ffaa kan dhaloota ammaati. Maaliifi kiristiyaanummaa faayidaa dhuunfaatti dhiyeeffate lafa itti faayidaa dhuunfaa dhabetti immoo obsa dhumaa kaa'ee Yesuus biraa yeroo inni galu agarra. Kutaan kun baay'inaan nu ilaallata. Garuu kiristiyaanummaan Kiristoosii wajjin jireenya waaqarraa ilaallate galgala gaarii ilaallate Kiristoosii wajjin jireenya jalqabee hamma dhumaatti obsa malee obsa dhumaa kaa'ee Yesuus biraan galu. Ameen. Kiristiyaanummaan ganamni hammaatus ganamni gaarii ta'us ulfaatus hadhaa'us mi'aawus hamma dhumaatti obsama. Ganama yoo sii ta'es yoo sii ta'uu baates hamma saayitii makanaa kaasee yoo sii ta'es yoo sii ta'uu baates hamma dhumaatti obsita malee obsa dhumaan keessu. Maaliifi namoonni tokko tokko jireenyumti yeroo ta'uufiyyuu yeroo isaanitti dudduuba deebi'an agarra. Warra kaaniif ta'eetu obsa dhumaa kaanii galu. Warri kaan immoo jireenyi ta'uufi dideetu obsa dhumaa kaanii galu. Garuu yoo sii mijatee jiraates hamma dhumaatti obsi. Yoo sitti badee jiraates hamma dhumaatti obsi. Kiristiyaanummaatu obsa dhumaan qabu hamma dhumaatti obsama. Ameen. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 11 lakkoofsa 23 hanga 27 yoo laalle Phaawulos nama Waaqayyoo irraa waa baranna. Kutaa kana keessatti Phaawulos Kiristoos duukaa jiraachuun isaa beekamaadha. Phaawulos kiristiyaana keessaa isa tokko ta'uun isaas beekamaadha. Kana keessatti immoo waamicha isaatti jabaate ergamaa ta'es ergameen jira jedhee kutaa biraa keessattis dubbateera. Phaawulos kutaan amma isinitti hime kanarraa wanti nu irraa barannu kiristiyaanummaan kun yeroo muddamni namatti dhufu, yeroo rakkinni namatti dhufu, yeroo haalonni ulfaatoon namatti dhufu hamma qullaa ta'utti, yeroo jireenya hadhaa'u amma beela'anitti, yeroo haalli kun hundumtuu bita namatti galu hamma namni orma namatti ta'utti, hamma firaan jibbamanitti, hamma ormaan jibbamanitti, amma waan hundumaatiin lafarratti jibbamanitti jireenya kiristiyaanummaa keessaa Phaawulos irraa waan guddaa tokko baranna. Innis abdii kutataa miti Phaawulos. Yeroo qullaa ta'e abdiin kutanne hamma dhumaatti obsamaayyuu hamma dhumaatti obsa kiristiyaanummaatu. Abdii kutataa ta'uu dhiisuyyuu malee garuu waan tokkotu immoo irraa ilaallee baranna. Maa inni garaa kutataadha. Abdii kutataa miti garaa kutataadha. Arrayyuu sittan hima Yesuus Kiristoositti amantee jireenya kiristiyaanummaa jalqabdeetta taanaani rakkinni kamiyyuu muddamni kamiyyuu sitta dhufu garaa kutataa ta'i malee abdii kutataa hin ta'in. Namni Yesuusitti amane namni Yesuusii wajjin jiraatu jireenya dachee irraaf garaa kutataadha. Amma garaa kutataa taanaani qabaachuun duubas hin deebisu hamma dhumaatti. Dhabuun duubas hin deebisu hamma dhumaatti. Rakkachuun duubas hin deebisu hamma dhumaatti. Kanaafiyyuu jireenya kiristiyaanummaa Yesuusii wajjin jalqabdeetta taanaan garaa kutadhu abdiin kutatin. Warri Yesuusitti amanan abdiin isaanii bara baraan jiraataadha. Garaa kutadhu. Biyya lafarraa garaa kutadhu. Sitti badee garaa kutadhuu jiraadhu. Akkati jette sii ta'uu didee garaa kutadhuu jiraadhu. Abdiin kutin garuu
Abdiin kutin. Jireenya Phaawulos irraa kan nuyi barannu garaa kuteenya qabaachuusaa agarra. Garaa kutataa ta'uusaa agarra. Gara dugda duubaatti wayin isiniitu kaanan deema. Kan dhaloonni keenya baraarraa abdii kutatee garaa kutatee Yesuus duukaa jiraachuu dadhabee abdii kutatee deebi'u biyya lafaa kanaaf garaa kutachuu dadhabe. Biyya lafaa kanaaf garaa kutachuu dadhabe. Garuu waan tokkoon sitti hima. Yesuus duukaa buuta taanaan Yesuusii wajjin jirta taanaan bitaaf mirga keetii warra Yesuus duukaa hin jirre atolu abaduu ati garaa kutadhu. Jireenya kiristaanummaatu akkasi. Garuu abdii kutachuu hin qabdu. Abdii kutachuu hin qabdu. Dhaloonnumti kun iyyuu maaliif abdii kutata iyyuu jennee yoo laalle namni abdii kutatu har'ayyuu lafa jiru laaluu qaba. Maaliif Yesuus Kiristoosii waan abdii nu kutachiisu tokko iyyuu hin dubbanne waan garaa nu kutachiisu dubbate malee. Dubbii Yesuus Kiristoos wangeela Maatiyoosii kaatanii hamma mul'ataatti yoo deemtan waan Yesuus Kiristoos garaa kutee nutti mee agarra malee wanta inni abdii kutee nutti mee agarru. Yesuus garaa nu kutachiise malee abdii nu kutachiifne. Yesuus bara baraan jiraataadha. Kan dhaloonni kun abdii kutatuuf kan dhaloonni kun garaa kutatee jiraachuu dadhabeefi lafa itti Yesuus Kiristoos isa waamen jiru. Bakka itti Yesuus isa barbaadeetu hin jiru. Bartoonni kun garuu warri nuyi Maatiyos keessatti ilaalle lafuma itti Yesuus isa barbaade dhaqan. Lafa inni itti isa barbaade dhaqan. Garuu lafa itti Yesuus na barbaade jiraa jennee of ilaaluu qabna nummoor. Maaliif isaanirraa barachuu qabna waan ta'eef. Mee of ilaali. Waan Yesuus jedheen bartoota kanarraa barattee lafa Yesuus siin jedhe jirta moo? Lafa ofiin kee siin jedhe jirta. Mee of ilaali. Lafa Yesuus siin jedhe hin jirtu taanaan obsa dhumaadhaan galtaati. Lafa Yesuus siin jedhe hin dhaqne taanaan obsa dhumaadhaan galta. Hamma dhumaatti obsuu hin dandeessu. Garuu lafa Yesuus itti si erge dhaqxe lafa itti Yesuus si ergaa jirus dhaqxa yoo ta'e amma dhumaatti obsita. Harriyyuu taanaan boriyyuu maasii Yesuus keessatti sin ergine yoo dhaqxe maasii Yesuus keessatti sin ergine yoo deemte amma dhumaatti obsuu hin dandeessu. Obsuu hin dandeessu amma dhumaatti. Garuu waan tokko nama gammachiisa. Yesuus Kiristoos yeroo nama ergatu yeroo bartoota isaa kana akkasitti ergate maaddii qabaaf. Maasii ofii isaatiitti erge maasii kana booddee immoo namni maasiitti ba'e tokko hin dadhabaa oolaa wallaansoo argaa hin rakkataa hojiitti dadhaba. Maasiin bakka hojiiti. Maasii kanatti isaan abobbaafatu maasii ofii isaatiitti isaan abobbaafatu iyyuu malee bartoota kanaaf maaddii jira. Bartoota kanaaf maaddii jira. Garuu dhaloonni keenya bararraa maal ilaaluu qaba? Maasii Yesuus itti si barbaadu keessa jirta moo keessa hin jirtu? Keessa hin jira moo keessa hin jiru jedhee of ilaaluu qaba dhaloonni. Maaliif maasiin tokko tokko maaddii hin qabu. Maasiin tokko tokko maaddii hin qabu. Maasii Yesuus alaa maaddii hin qabu. Mee maasii keessa jirtu ilaali. Maasii keessaa hojjechaa jirtu. Maasii keessatti humna kee fixaa jirtu. Maasii keessatti bara kee fixaa jirtu. Maasii keessatti yeroo kee fixaa jirtu mee itti yaadi. Mee itti yaadi. Yoo kan seexanaa keessa raatte yoo maasii biyya lafaa keessa raatte kan Yesuus itti sin barbaanne keessa yoo hiraatte inni maasii malee maaddii hin qabu. Waan Yesuus hin jaallanne waan Yesuus hin abboomnetti yoo baate maasii Yesuus itti sin ergannetti yoo baate maaddii hin qabu inni. Garuu maasii Yesuus keessatti si erge maasii Yesuus keessatti si barbaade maaddii qaba. Hallelujah. Seexanni har'a si ergachaa jiru biyyi lafaa har'a si ergachaa jiru maaddii hin qabu. Maaddii siin qopheessine beekta. Hojjechaa ooltee dadhabaa ooltee maaddii malee immoo akkamitti teessa? Namni tokko yeroo hojiitti ba'u akkuma hojjetaa oole maaddiin dhiyaachuufii qaba. Maaddiin si dhiyaachuu qaba. Maaliif dirree maasii qofaatti baateeti? Maaliif jireenya maaddii hin qabne filatte? Amma dhumaatti obsuu dadhabde? Maaliif maasii jireenya hin qabne? Maasii galgala maaddii hin qabne?
Maaliif filatte? Seexanni maaddii hin qabu, maasii qaba garuu. Maasiinsaa biyya lafaatii akka fedhe dhaloota argataa jira, waan argatu irratti hojjetaa jira. Ati immoo isa gargaarte. Maasii Yesuus keessa yoo jiraatte garuu maaddii jira. Warri maasii Yesuus keessa jiran galgalli isaanii maaddii Yesuus. Warri Yesuus maasii isaatti ergate galgalli isaanii immoo maaddii isaati. Jabaadhaa waan tokkoon isiniin jedha. Warri ganamni keessa maasii Yesuus ta'e galgalli keessan immoo maaddii isaati. Warri ganama kana maasii Yesuus keessa hin jirre garuu maaddii eenyuu sii dhiyaata. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 12 yoo ilaalle akkas jedha. Isiniif wayyoo yaa lafaa yaa galaanaa, seexanichi gara keessanitti waan gad darbatamee fi yeroon isaa akka ga'e waan beekuuf guddaa areeraa jedha. Isa aaree aariidhaan ibiddatti deemaa jiru isa maaddii hin qabne maal gochi filatte? Gad darbatamuun isaa lafti kun maasii seexanaati. Maasii seexanaa filatte malee, filachuun immoo agarte filattee immoo itti hojjetaa jirta malee maaddii akka inni hin qabne immoo nu banneeti. Maaddii hin qabu seexanni. Kan seexanaaf qophaa'e jiru Si'ooli. Yesuus isa gatii sii baasee isa waan ati gidiraati arguun maltu argee jireenyatti gatii sii kaffale dhiifte. Seexana isa gatii sii hin kaffalleef gatii baafte maaliif du'atti deebite? Maaliif du'atti deebite? Yesuus akka ati jiraattuuf gatii sii kaffale, sirraas kaffale. Ati garuu akka duutuuf gatii kaffalaa jirta. Yesuus akka ati jiraattuuf gatii sii kaffale, ati immoo akka duutuuf gatii kaffalataa jirta. Gatii kaffalame addisii kaffalataa jirta. Kaffalamaatti hin jiraattu. Kaffalamaatti jiraadhu. Kaffaluudhaan maal gochii kana abbaltati? Gatiitii kaffalaa jirtu galgala maaddii hin qabu. Kan Yesuus kaffale jira. Jireenya Yesuus gatiitti kaffaletti jiraadhu. Jireenya Yesuus gatiitti hin kaffalletti hin jiraatin. Kaffalamaa dhiiftee kaffaltee du'aa jirta. Kaffalamaatti jiraachuu dhiistee kaffaltee du'aa jirta. Yaaddeetta? Yeroon isaa ga'eera, yeroon seexanaa. Guddaa areereedha. Aaruun isaa kun immoo fuulduratti waan isaa qophaa'eeru beekeeti. Ati garuu fuulduratti waan isaa qophaa'eeru wajjin nyaachuu barbaadde. Wajjin nyaattayyuu miti, wajjin nyaatamta malee. Maaliif? Seexana isa guyyaadhumaa isa gad darbatame kanaa inni ibidda nyaata utuu hin taane ibiddatu isa nyaata. Kanaaf iyyuu atis wajjin nyaatamuu dhaqaa jirta. Hin nyaatta miti. Maasii Yesuus keessa warra oolanii hin nyaatu. Maasii Yesuus keessaa ba'anii maasii seexanaa maasii biyya lafaatti warri ba'an garuu hin nyaatu miti. Ibiddaan nyaatamu malee. Mee of oolchi. Maaddiin qabu seexanni galgala. Kanaaf kottu amma dhumaatti obsinee jireenya isaa abdachiifame isa Yesuus nuu kaa'e isatti deemna. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 15 lakkoofsa 19 irraa akkas jedha Phaawulos. Jireenya amma biyya lafaa irratti mul'atu kana duwwaadhaaf Yesuusitti amanne yoo ta'e nuyi namoota hundumaa caalaatti nuuf bootu ta'a jedha. Bootu ta'a jedha. Jireenya biyya lafaa irratti argaa jirtuuf jireenya biyya lafaatti jiraachaa jirtu sana namni sirratti argaa jiru kana duwwaadhaaf Yesuusitti amante yoo ta'e namoota hundumaa caalaatti isiniif bootu ta'a jedha. Biyya lafaa kana duwwaadhaaf Yesuusin of harkaa qabda. Biyya lafaa kana duwwaadhaaf Yesuusin of keessaa qabda yoo ta'e amma dhumaatti obsuu hin dandeessu. Garuu isa abdachiifame biyya isa waaqarraa isa barabaraa sana ilaaltee Yesuusitti amante yoo ta'e amma dhumaatti hin obsita. Maaliif? Barabaraan kanaa jiraatta waan ta'eef. Waan tokkoon si gaafadha. Jireenya isa biyya lafaa kanaaf Yesuusin jaallatte warra obsa dhumaadhaan galee warra obsa dhumaadhaan Yesuus biraa deebi'ee boo'amuuf taata moo warra isa barabaraa ilaallachaa warra Yesuus duukaa bu'anii hamma dhumaatti obsanii gammadamuuf taata? Kana siif anniisa. Yookiin
isa amma dhumaatti obsee gammadamuuf taataati yookiin immoo isa obsa dhumaadhaan galee gaddamuuf taata. Kottu garuu hamma dhumaatti obsi. Kiristiyaanummaan hamma dhumaatti obsama. Ameen. Qabxii tokkoon isinii kennaa. Maaliin obsama kiristiyaanummaan kan jedhuuf? Tokko kiristiyaana ta'uu ofiif aaruurra kiristiyaanummaa ofiif aaruudhaan. Kiristiyaana ta'uu ofiif aaruurra kiristiyaanummaa ofiif aaruudhaan. Kutaa macaafa qulqulluu keessaa nan dubbisaa. Tokkoffaa Phexros boqonnaa 4:16. Akkas jedha kutaan kun. Kiristiyaana ta'uu ofiif yoo dhiphate garuu hin yeellayin. Maqaa Kiristoosiin waamamee isa hojjete sanaan Waaqayyoof ulfina haa kennu. Ameen. Kiristiyaana ta'uu ofiif yoo dhiphate garuu hin yeellayin. Hin yeellayin. Iddoo kanatti kiristiyaana ta'uu keetii fi isa dhiphattu bakka itti gammadu agarta. Kutaan kun kiristiyaanummaa keetiif isa dhiphattutu si gammachiisa. Hin yeellayin jedha waan ta'eef. Garuu kiristiyaana ta'uu isaatiif hin yeellayin gaafa jedhu namoota kiristiyaana ta'uu dhiisanii waan biraatti gammadantu jira ta'a. Kiristiyaana ta'uu ofiif aaruu. Iddoo kanatti kutaan kun kan nu jabeessu kan nu mirkaneessu kiristiyaanummaa ofiitiif aaruudha. Kiristiyaanummaa ofiitiif aaruun maal jechuudha jechuu dandeessu. Kiristiyaanummaa ofiitiif aaruu jechuun mudaadhaa fi qaawwa ofii yookiis dadhabinaaf hanqina ofii macaafa qulqulluu keessaa baratanii bakka mudannoo namatti ta'u kana cufachaa amantiidhaan bakka kadhata barbaadutti bakka araaraaf ayyaana Waaqayyoo barbaadutti fuula Waaqayyootti of dhiyeessaa bakka gocha barbaadutti immoo Waaqayyoon kadhachaa raawwachaa gochaanis kiristiyaanummaa ofiitiif aarama. Kiristiyaana ta'uu ofiitiif aaruu kan jedhu kun garuu kiristiyaanummaan jireenya gadhiisiif jireenya manca'ummaatiif haala mijeessu. Jireenya biyya lafaatiif jireenya fedha ofii raawwachuu fedha biyya lafaa akka arganitti jiraachuu bakka waan biyyi lafaa fedhu kana guutummaadhaaf kiristiyaanummaan haala mijeessu. Yeroo kana namoonni maal jedhu kiristiyaana ta'uu isaaniitiif yeroo isaanitti aarantu jira. Maaliif? Jireenyi foonii kun fedha barbaada. Waan baay'ee barbaada. Wantoota baay'ee kana ofitti hir'isuu dadhabanii waan baay'ee kana ofitti hanqisuu dadhabanii kiristiyaana ta'uu isaaniitiif yeroo isaanitti aarantu agarra. Garuu kiristiyaana ta'uu keetiif hin aarin. Kiristiyaana ta'uu keetiif Kiristoosiin qabachuu keetiif ganamaan Kiristoositti hiriiruu keetiif hin carroomte. Garuu kiristiyaanummaa keetiif aari. Aari kiristiyaanummaa keetiif. Maaltu dadhabina sirraa? Maaltu hanqina sitti ta'e? Maaltu si danqaa'eera? Maaltu obsa dhumaa akka ati keessu godhaa'eera? Aari kiristiyaanummaa keetiif. Kiristiyaanummaa keetiif aari. Kiristiyaanni dhugaani ciniinnatee Yesuusii wajjin jiraata. Kiristiyaanummaan dhugaan immoo ciniinnatamee Kiristoosii wajjin jiraatama. Ameen. Kiristiyaana dhugaa taateetta taanaan ciniinnattee Kiristoosii wajjin jiraatta yoo sitti cimeyyuu. Kiristiyaanummaan dhugaanis warri Kiristoos ofii isaatii isarraa kiristiyaanummaan nuu madde yookiis kiristiyaanummaan dhugaan immoo ciniinnatamee Kiristoosii wajjin jiraatama jechuudha. Kiristiyaanni dhugaan ciniinnatee Kiristoosii wajjin jiraata. Kiristiyaanummaan dhugaan immoo ciniinnatamee Kiristoosii wajjin jiraatama. Ameen. Kanaafiyyuu kiristiyaana taatee akkamitti jiraachuu qabdi? Kiristiyaanummaan immoo akkamitti nama jiraachisa? Kun gaaffiidha. Kiristiyaana taatee Kiristoositti amantee akkamitti jiraachaa jirta? Akka itti jiraachaa jirtu situ beeka. Kiristiyaanummaan dhugaan inni nuyi Kiristoos irraa barre garuu akkamitti nama jiraachisa? Kiristiyaanummaan akka inni itti nama jiraachisu atuu beekta. Hin dadhabde malee. Inni boofte malee beektaatiyyuu. Kiristiyaanummaan dhugaan akka inni itti nama jiraachisu. Garuu kiristiyaana dhugaa ta'uu barbaadde Kiristoosii wajjin hamma dhumaatti jiraachuu yoo barbaadde kiristiyaanummaan dhugaan akkamitti nama jiraachisa jedhi itti yaadi. Akkamitti nama jiraachisa kiristiyaanummaan dhugaan? Kanaafuu kiristiyaana dhugaa taatee akkamitti akka jiraachuu qabdu kiristiyaanota dhugaa warra fiixaan ba'an ilaaltee isaanirraa barachuu qabda. Ameen. Hojii ergamootaa boqonnaa 21 lakkoofsa 11-14 irratti seenaa ergamaa Phaawulosiin agarra. Innis
Namichi Agaaboos jedhamu tokko raajiiniidha. Kutaa macaafa qulqulluu iddoo sanarraa. Sabbata Phaawulos ittiin mudhii isaa hidhatu dhufee fuudhee harka ofiisaa miila ofiisaatii hidhee abbaa sabbata kanaa Yihuudoonni Yerusaalemiin jiran akkasitti hidhuudhaaf qophaa'uudha jedhe. Akkasitti hidhuuf jedhuu jedhe. Kana immoo Hafuurri Qulqulluu keessaa baasee dubbata jedhe. Jennaan nuyi namoonni Phaawulosii wajjin jirru jedha kutaa sanarraa. Akka inni gad hin buune akka nuyis gad hin buune isaa wajjin dhannee Phaawulositti himne. Phaawulos garuu maaliif boossanii yaada garaa koo dhiphiftu? Ani Gooftaa Yesuusiif jedhee hidhamuurra darbeeyyuu duufiyyuu qophaa'aadha jedhe. Hidhamuurra darbee ani Yesuus Kiristoosiif jedhe duufiyyuu qophaa'aadha jedhe. Kiristiyaanummaan dhugaan hamma du'aatti nama deemsisa. Hamma bu'aatti miti. Bu'aa argattee hin galin Yesuus bira. Bu'aa argattee obsa dhumaa godhattee hin galin. Hamma du'aatti hamma dhumaatti. Ameen. Phaawulos hamma du'aatti wajjin deemuusaa kutaa kana irratti mirkaneessa. Yesuus Kiristoos addunyaa guutuudhaaf du'e. Yesuus addunyaa guutuudhaaf du'e. Garuu addunyaa guutuudhaaf duusaa kana keessaa iyyuu adda ta'e Phaawulositti mul'ate. Yesuus Kiristoos naaf jedhee waan naa du'eef ani immoo Yesuus Kiristoosiif jedhee hamma dhumaatti obsuu koo caalaa iyyuu nan du'aaf jedhe. Nan du'aaf Yesuus Kiristoosiif jedheedha. Kiristiyaanummaan dhugaan hamma du'aatti nama deemsisa. Kiristiyaanni dhugaan immoo akka Phaawulosiin hamma du'aatti deema. Kanaafiyyuu Phaawulos Yesuus isa naaf jedhee du'eefin du'aa jedhe. Phaawulos Yesuus isa naaf jedhee du'eefin du'aa jedhe. Ati immoo eenyuuf du'aa jirta? Isa siin duuneef du'aa jirtaati. Isa si ajjeesuuf jedhuuf du'aa jirta. Eenyuuf du'aa jirtaati? Phaawulos Yesuusiifan du'aa jedhe. Ati immoo eeyuuf du'aa jirta? Eenyuuf akka du'aa jirtutti yaadi? Yookiin biyya lafaadhaaf du'aa jirta? Yookiin ofii keetiif du'aa jirta? Yookiin namaaf du'aa jirta? Kanaafiyyuu kan sii du'e garuu Yesuus Kiristoos duwwaadha. Eenyuuf akka du'aa jirtu garuu itti yaadi. Bu'aan qabu fuuldurri isaa yoon ofii keetiif du'aa jirta yoo ta'e du'arraa naftu. Yesuus garuu du'arraa si hafee du'a si oolche. Kanaafiyyuu kan du'a si oolche Yesuus. Yesuusuma wajjin amma dhumaatti jiraadhu. Yesuusin dhiiftee obsa dhumaadhaan akka hin duune. Ofiifis akka hin duune. Ofiifis hin du'in. Ofiin namaa yeroo baay'ee buddeen hin darbu. Jireenya biyya lafaa hin darbu. Hawwiif fedhii foonii biyya lafaa kanaa hin darbu. Kanaafiyyuu ammam yoo of jaallatte iyyuu biyya lafaa kana irratti waanta jijjiirtu tokko iyyuu hin qabdu. Ofii keetiif. Guyyaa du'a keetii immoo achi hin butattu. Guyyaan du'a keetii taa'ee masii eegaa. Kanaafiyyuu eenyuuf akka duututti yaadi. Waqtii lammaffaan isinii kennu kiristaanummaan dhugaan akkamitti obsama kan jedhuuf bakka badanii galuudhaan obsama. Bakka badanii galuudhaan obsama. Luqaas boqonnaa 15 lakkoofsa 11 irraa arguu dandeessu. Kutaa kanarraa kan nu ilaallu ilma sooressicha tokko isa badee agarra. Isa badee agarraa qe'ee abbaa isaatii badee utuu qe'een abbaa isaatii waa meeqa qabu waan baay'ee qabu dhiisee bade. Qe'ee abbaa isaatii bade. Nan badaa nan deemaa qabeenya ga'ee koo amma na ga'u naayirii jedheen. Naayirii jedhe. Erga naayirii jedhe abbaan isaa immoo inni reefii fudhatee sokke waan qabu. Garuu mucaan erga qe'ee abbaa isaatii ba'ee rakkina obsuu hin dandeenye. Waan qabu fuudhee ba'ee dhaqee fitee obsuu hin dandeenye. Waan obsuu dadhabeef immoo waan rakkina obsuu dadhabeef immoo qe'ee abbaa isaatiitti deebi'ee gal. Kutaa kanarraa wanti nuyi barannu qe'een ormaa akka inni hamma dhumaatti nama obsisiisne agarra. Qe'een ormaa hamma dhumaatti nama obsisiisu. Mucaan kun utuu qe'ee abbaa isaatii jiraate hin obsa. Wanta itti dhufu rakkina itti dhufu iyyuu hin obsa. Garuu qe'ee abbaa isaatiitti iyyuu wanti itti badu hin jiru. Nus kiristiyaana taane kan nu ittiin hamma dhumaatti obsinu qe'ee ormaatti utuu hin taane qe'ee abbaa keenyaatti. Innis Waaqayyo isa jiraataa. Qe'ee Waaqayyo
waaqayyooti baddeetta yoo ta'e amma dhumaatti obsuu hin dandeessu ati. Obsa dhumaadhaan of ajjeefta malee. Obsa dhumaa keessee of ajjeefta malee hamma dhumaatti obsuu hin dandeessu. Qe'ee abbaa keeti baddeetta yoo ta'e. Kanaafiyyuu yeroon nu itti qabnu kun jaarraa 21ffaa kana keessatti yeroon nu itti qabnu ofii keetii itti yaaduu qabda. Yeroo waaqayyo sii kennee jiru kun, yeroo waaqayyo sii qoodee jiru kun yerooti itti lafa itti badde jiraattu miti. Yerooti itti lafa itti badde sana haala mijeeffattu miti. Yerooti itti lafa itti badde sana galtudha. Eessatti baddee jirtaati? Qe'ee abbaa keetiiti. Qe'ee isa waan hundumaa qabu, qe'ee isa waan hundumaan barruunsaa naannoonsaa guutuu ta'e dhiifte eessatti baddee jirta? Kottu lafa itti baddee gali. Amma dhumaatti obsuu hin dandeessu lafa itti baddee kana. Amma dhumaatti kan ittiin obsitu qe'ee abbaa keetiitti. Qe'ee abbaa ofiitti yoo du'an iyyuu du'iyyuu namarraa bareeda. Du'a kabajaa du'u waan ta'eef. Du'a waalcha qabu iyyuu du'u. Garuu maasii waaqayyoo yookiis qe'ee waaqayyoo ati keessaa badde qe'ee ati itti duutu utuu hin taane qe'ee ati itti fooniin duutee lubbuudhaan bara baraan jiraattudha. Kanaafiyyuu yeroon sii kennamee jiru kun, yerooti qabdu kun, yerooti itti lafa itti badde jiraattu miti. Yerooti itti biyya itti badde, haala itti badde, jireenya itti badde, fedha itti badde, bakka itti badde hundumaatti lafati itti jiraachuuf haala mijeeffattu utuu hin taane lafati itti bakka sanaa galtee bakka dhattee jiraattu haala mijeeffattudha. Walii gallaa? Yeroon sii qabamee jiru kun, yeroo waaqayyo sii kennee jiru kun yerooti itti lafa itti badde sana haala mijeeffattu miti. Yerooti itti lafa itti badde sanaa galtee lafa dhattee jiraattu haala mijeeffattudha. Nanna sii ta'e malee jireenya siin ta'u laftiti itti badde. Amala sii ta'e malee jireenya siin ta'u amallitii keessa badde kun. Mata dureetii qabattee keessa badde kuni jireenya siin ta'u amala sii ta'e garuu amalli immoo nama qala. Amalli nama miidha. Yeroo tokkotu abbaa manaatu yeroo baay'ee haadha manaa baay'ee shakka. Jennaani abbaan manaa kun akkas godha. Jaldeessa lammaadii tokko fidee mana kaa'ee yeroo deemu waan haati manaa isaa raawwatte yookiis yoo isheen qodaa miicite jaldeessi lammade kun yeroo abbaan isaa galuu qodaa miiceetti agarsiisa. Abbaa manaa dubartittiitti qodaa miiceetti agarsiisa. Waanuma dubartiin kun goote yookiis waanuma haati manaa namicha kanaa raawwatte jaldeessi lammade kun yeroo abbaan manaa dubartittii galuu raawwateetti agarsiisa. Piraaktikaalii agarsiise. Jennaani dubartiin kun baay'ee marakkatte. Baay'ee majeeqe. Inuma gamsiiseef jennaan akkas goote. Aaduu fuutee morma isheetti akkasitti ridde. Gaafa isheen morma isheetti riddu riguu isa ishee miidhu utuu hin taane jaldeessi sun maaliif akka inni deemu itti agarsiisaa jirti. Maaliif? Jaldeessi kun piraaktikaalii itti agarsiisa abbaa manaa isheetti waan ta'eef. Akkasitti qooshee ofirra butte. Gaafa isheen saayinii isaatti agarsiistu jaldeessi immoo yeroo abbaan manaa ishee dhufutti immoo piraaktikaalii itti agarsiisa. Kana booddee jaldeessi aaduu sana fuudhee isa siin akkas godhu asiin baase. Of qale jaldeessi. Barteedhaan of qale. Bartee kana itti fufta yoo ta'e of qalaa irtaatis. Lafa itti badde kana jiraachuu ina maleeffatta yoo ta'e of qalaa irtaati. Bineensi of qale kun ina maleeffate malee hin beeku ture. Waan lammadeefidha malee hin beeku ture. Hamma yoo wanaatti hin beektu yoo ta'e garuu har'a booddee sitti nima simiidha laftiti itti badde. Wanti itti bartee godhattee keessa jiraachaa jirtu kun simiidha. Of qalaa irta ofii keetiin. Kanaafiyyuu amala itti baddee bartee godhattee keessatti lammaddee jiraachaa jirtu kana keessa yeroon kun yerooti itti galtudha malee yerooti achi jiraattu miti. Yerooti achi jiraattu miti. Kanaaf maasii waaqayyoo keessa hin jirtu yoo ta'e maasii waaqayyoo keessaa baddeetta qe'ee waaqayyooti baddeetta yoo ta'e
ati ofii makee miidhaa jirta, ofii makee balleessaa jirta. Amala sii ta'e nanna sii ta'e yoo ta'e ofii makee balleessaa jirtaati. Jireenya siin ta'u. Amala sii ta'e malee jireenya siin ta'u. Qe'ee Yesuusii alatti, qe'ee Waaqayyoo alatti jireenya siin ta'u. Amala sii ta'e garuu wanti amala sii ta'e immoo si miidha. Wanti amala sii ta'e si miidha. Suma tof miidha amalaan. Amalli kan abbaati kan namaa miti. Amalli kan keete waan ta'eef amalli kan kee ta'e kun sumaan si miidha malee nama miidhu. Kanaafiyyuu amala keenya jijjiirrannee lafa itti bannee gallee yeroo nu itti lafa dhannee jiraannu haala mijeeffannudha. Maaliif wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 irratti lakkoofsa 1 kaastanii yoo ilaaltan dhaqeen iddoo isinii qopheessaa jedhe Yesuus. Iddoo nu qopheessuu deeme. Iddoo qopheessuu deeme malee mana qopheessuu hin deemne. Mana qopheessuu hin deemne. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 3 lakkoofsa 10 hanga 15tti yoo ilaaltanii Phaawulos akkas jedha. Namni hundumtuu akkamitti akka ijaarratu akeekkatu jedha. Hundee namni irratti ijaaruu danda'u kaa'eera. Hundichis Yesuus Kiristoos. Hundee kana irratti immoo namni akkamitti akka ijaarratu akeekkatu jedha. Kaan citaadhaan, kaan uffaadhaan, kaan warqeedhaan, kaan dhagaa gati jabeessaan ijaaru. Hojiin namaa immoo adduma addaan ibiddaan qoramee mul'ifamaa jedhe. Yerootii itti lafa itti badde jiraatte galgala kee balleessitu tun taane yerootii itti lafa itti baddee galtee bakka dhattee jiraattu haala mijeeffattudha. Yeroon kun lafa itti badde kana turta taanaan lafa itti badde kana turta taanaan lafa itti dhattee jiraattu namni haala sii mijeessu hin jiru. Yesuus iddoo sii qopheessuu deeme malee mana miti. Mana sii qophaa'u kana keessaa qooda qabda. Manni kunis jireenyati guyya guyyaan jiraattee ergattuun sii ijaarama. Walii gallaa. Jireenyati guyya guyyaan jiraattee ol ergattuun siif ijaarama manni. Qooda qabda keessa. Situ ijaarrata mana. Jireenya akkamiidhaan ijaarrataa jirtaati gubbaatti mana. Maaltu si darbee si eegaa ol ba'e? Maaltu si darbee si eegaa? Maal ergachaa jirtaati? Ati jireenyuma itti badde kana kee turta taanaan qe'ee kee diigaa jirta. Mana kee galgalaa diigaa jirta malee ijaaraa hin jirtu. Wanti isin beekuu qabdan Yesuus iddoo isinii qopheessuu deeme. Iddoo sii qophaa'e kana irratti immoo jireenya ittiin mana ijaarrattu situ beeka. Garuu lammaffaa Qorontos boqonnaa 5 irratti immoo mana harki namaa hin ijaarin Waaqa irraa qabnaa jedha. Harka namaa miti manicha kan siif ijaaru harkuma Waaqayyoodha. Garuu jireenya ati ergattuun siif ijaarama manni sun. Situ dhaqee ijaara miti. Jireenya ati ergattuun siif ijaarama. Jireenya kamiin ergataa jirtaati gubbaatti? Jireenya kamiin ergataa jirta? Kanaaf jireenya kam jiraattee akka ol ergataa jirtu akeekkachuun gaariidha. Amma dhumaatti obsuun gaariidha. Kiristaanummaa ofiitiif aaruun gaariidha. Waaqayyo isin eebbisu. Yeroo ittaanu mata duree biraatiin walitti deebinaa. Kutaa irraa garuu asuma irratti dhaabaa. Waaqayyoon galateeffannee xumurra. Amma yoo wanaatti waan nu wajjin jirtuuf araara keetiif ayyaana keetiif hafuura qulqulluu keetiin waan nu barsiifteef Waaqaaf lafa irratti maqaa fayyisaa keenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin galannis bara baraan siif haa ta'u. Ammas dubbiin dubbatame kun jireenya dhalootaa geddaru, sammuu dhalootaa geddaru, hafuura qulqulluu keetiin hojii hojjechuu danda'u maqaa fayyisaa keenya